Hayyee hordoftoota qaalii kabajamuuf jaalatamoo arrammee waa'ee saayitii tokkootii waliin barsiisa. Appilikeeshina kana warri hin qabne buufadhaa OM jedhama. Appilikeeshinii isaa kan ittiin buufattan kallattiidhaan ni argattu jechuudha. Diskiripshinii kiyya jala isiniif kaaya OM kan jedhamu kana gattuqtu. Erga tuqxanii booda isinii lakkaa'uu eegale jechuudha. Haala kanaan OM'n haala baay'ee salphaa ta'een buufannee fayyadamuu dandeenya. Waan isaa hoo maalii laawunchii ta'uudhaaf deemaa jira. Waan isaa hoo maalii hojjetan koortookiin hedduu yeroo ammaa kennaa kan jirudha jechuudha. Airdroppii ni seentu ni galmooftu. Erga galmooftanii booda fakkeenya osoo 1,000 isinii kenne ta'e asitti airdroppii 1,000 doolii qabattanii tokko isaa doolaara takkaa yoo lakkooftan parsantii 25 isinii gadhiisa jechuudha. Parsantii 75 immoo guyyaa tokko tokkoon parsantii takka kenna. Guyyaa 75tti yookiin immoo ji'a lamaa fultii 15tti isinii xumura. Airdroppii kan akkamitti argannaa, akkamitti buufachuu dandeenya, akkamitti mootu guyyaarraa hojjechuu dandeenya, nama affeeruu dandeenya kan jedhu immoo walumaa gala guutuu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma appilikeeshinii isaa isuma kana OM jedhama. San booda namoota isin affeertan hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo kana dhuftanii maayitiin kan jedhu tuqxu. Maayitiin kan jedhu irra dhuftan nama isin affeeree, nama isin affeertan, namoota aktiiv ta'an, aktiiviin ta'in, kan aktiiviin ta'in iddoo kana guutuutan miseejiin isaaniif ergama jechuudha. Namoota aktiivii hojjetaa hin jirreef miseejiin seenaa dafanii akka hojjetan taasisa jechuudha. Nama affeeruudhaaf immoo kun invite friend kan jedhu kana qofa tuqxu kooppii godhe liinkii kanaa fi maqaa keessan kana ni ergaaf jechuudha. Fakkeenya kooppii jettu ni tuqa. Xumura viidiyoo kanarra isiniif kaa'achu kun kooppii jettee iddoo tana tuqnan yookiin immoo isii tana tuqxanii share friend kan jedhu tuqxu kallattimaan gara barbaaddanitti erguu dandeessu jechuudha. Telegram irratti, WhatsApp irratti fakkeenya mee Telegram gubbarra seeneet kallattiin nama tokkoof ergee isinitti agarsiisu yookiin immoo WhatsApp irra seenee nama tokkoof ergee isinitti agarsiisu kun tuqee jira. Kallattumaan as bira tuqa seendeedhaan jechuudha. OM ergeefii jira nama kana. Egaa akkam goona kallattumaan dhufneetiin OM bira deebina. Kallattumaan OM kana akkuma gadi buufanneen appilikeeshina isaa Play Store irra dhaqnee akkuma gadi buufanneen create goonee akkaawuntii isaa ni bananna. Erga akkaawuntii isaa banannee booda kallattumaan itti fayyadamna jechuudha. Liinkii kanaan dhaqxanii yogguu buufattan liinkii nama ergu kanaa yogguu buufattan isinillee dabalata parsantii biraa argattan waan ta'eef coming soon jedhaa jira kun yeroo dhiyootti ni eebbifamaa gadhiifamaa yeroo dhiyootti hojiin eegala jedhaa jira. OM maayin godhadha. Maayin godhuun isaa baay'ee salphaadha. Asitti maal jedhaa 0.0022 times boostarii 100 baay'iseet riwaardii badhaasa 1.5 isinii kenna jedha. Kiyyaamma sa'aatitti 0.0033 per hour omeegaa naa kaffala jechuudha. Isinillee buufadhaa hojjedhaa nama affeeraa lama baay'isuu 0.25 is equal to 0.5 jedha. Pioneer dhaabbata pioneeriitiin kan wal qabate jechuudha. Waan ajaa'ibaatii buufadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Doolaara 1,000 odoo walitti qabattan ta'e OM 1,000 odoo walitti qabattan ta'e takkittiin si doolaara takko taate doolaara 1,000 qabdan jechuudha. Yeroo ammaa doolaara 1,000 jechuun gatii biyya keenyaatti hangam akka inni ta'e tilmaamuun nama hin dhibu. Gara qarshii meeqa akka inni ta'e illee tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Doolaarummaan 1,000 takkaa'u gara qarshii 100,000 oliiti jechuudha. Haala kanaan buufadhaa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa isin jaalladha isin kabaja yeroo gaarii qabaadhaa. Wanta isiniin galiin nagaafadhaa. YouTube Harbor Online School subscribe gochuun irraanfatina. Akkuma san viidiyoowwan YouTube Harbor Online School maxxansu viidiyoottan hedduu jira jala seenaa hordofaa. Viidiyoottan gaggaarii waa'ee hojii onlaayinaa irratti xiyyeeffate odeeffannoo garaagaraa qabu saayitiiwwan garaagaraa of jalaa qaba. Viidiyoo isaa hordofaa irraa bu'aa argattu. Dhugaa isiniin jedhaa kan irraa miidhamtanii jechuudha kan irraa fayyadamtan malee. Hedduun isaanii jiran kanneen akkanaa airdroppiin yookiin immoo investment saayitiin isii tanallee baatilii kanas dhaqaa viidiyoo ilaalaatii irratti hojjedhaa. Akkuma san immoo tiyyuu baatiliidhaan alatti illee jechuudha. Hedduutu jira. App kan jedha kanafaa jechuudha. Yaappii kanafaa irraa buufadhaa ilaalaa waan bu'aa isinii qabaati. Tokko viidiyoottan as jalatti hojjetamanii hunda isaanii hordofaa isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa waan isin dhibe gaafadhaa. Saayitiiwwan investimentii babbareedoo as jala jiranillee dhaqaa ilaalaa. Invest irratti gochuudhaan
galii keessan harka lamaan, harka sadiin, harka afuriin baay'ifachuu dandeessu. Saayitiiwwan akkanaa kana fa'aa kunoo dhaqaatii ilaalaa isiniin jedha. Harboor Online School subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Harboor kan keessanii miidiyaan Harboor har'as borus waliin jira jira. Akkuma san immoo teessoon Harboor kunoo gara Telegiraamaatiin yoo barbaaddan bilbiloonni asirra jiranii isaan kanneen qunnamuudhaan gara Telegiraamaatiin na qunnamuu dandeessu. Akkuma san kunoo TikTokiin Harboor illee isa kana TikTokii isaa dhaqaatii follow godhadha. Seenaa TikTokii isaa irrallee gaafadha. Barbaaddan achumaan kallattii YouTube isaa argattu kunoo as biratti lakkoofsa bilbila Telegiraama isaa asirra jira kunoo hordofaa isiniin jedha. Harboor oduuf odeeffannoo hedduu isiniif qabata. Gama TikTokiinis ta'ee gama YouTubetiin haalan argachuu dandeessu. Obboleettii qaalii kabajamuuf jaalatamu asumaan gad tuqxanii YouTube isaa irra seenuu dandeessu jechuudha. Kunoo as bira guutuuttan kallattiin gara YouTube Harboor isin fudhata jechuudha. Kunoo gara YouTube Harboor akkatti isin geessaa. YouTube isaa dhaqaa viidiyoo kan jedhu gattuqaa. San booda keessa seenatti viidiyoottan inni hanga irraa dalage hunda isaatu filadha. Kan isinitti tole irratti immoo hojjedhaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. YouTube Harboor Online School akkuma filattaniin TikTok Harboor Online School kanallee filadhaa. Keessa seenaa waan isin dhibe gaafadhaa. Istuudiyoo isaa irraa Harboor Online School irraa kaleelumma isin waliin jira. Yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo gaggaarii isiniif maxxansaa. Yeroo saayitiin haaruuf tokko dhufe saayitii haaraa jiru hunda isaatu fideeti isinii maxxansaa. Isinillee immoo saayitoottan saniin hordofuudhaan hojiilee garaagaraa carraa hojii garaagaraa argachuu dandeenya. Kanaaf bakka jirtanitti jabaadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo L token as dura ana waliin eegaltanii L tokeniin buufattan warroonni 4,000 ol maayin gootan hanga qarshii 78,000 olii akka badhaafamtan itti qophaa'aa isiniin jedha. L tokenii keessan iimeelii keessan dhaqaatii refresh godhaa. Qarshii 78,000 ol warri 4,000 walitti qabattan abbaa carraa badhaafamaa taatanii jirtan jechuudha. Hundi keessanuyyuu galatooma. Akkuma san immootiyyuu koorfaa maayiningii dabre warroonni beektan akkuma san jechuudha. OMN kunillee koorii sanii wal qixa waan ta'eef irratti jabaadhaa dalagaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isin jaaladha, isin kabaja. Harboor TikTokii isaatis gara Facebookaatiin immootu gara laafoo kan jedhu. Peejiin Facebookaas isa kana kunoo Harboor Miidiyaa jechuudha. Gara laafoo kee jedhaa bira dhaqaatii follow godhadhaa qabadhaa. Oduuf odeeffannoo karaa barbaaddanii nu qunnamaa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti OMN waliin turtii gaarii. OMN keessan buufadhaa. Play Store keessa seenatii ammuma daawunlood godhaa. Haalli ittiin buufattan Play Store irra seentu jalqaba. Play Store kana birani seentu gadi tuqxu erga gad tuqxanii booda OM jettanii asitti search gootu jechuudha. Omega yookiin immoo OM jettanii search gootu akkanatti. Omega hojjettan wanti biraa isinitti dhufuu danda'a. OM hojjettan immootu inni kun isinii dhufa jechuudha. Kun OM isa kana search ergootanii booda ani waan qabuuf open jedha. Install godhattanii asitti ni buustu. Erga buustanii booda kallattiin seentaniit galmooftu jechuudha. Kana buufachuudhaaf garuu haalli salphaan Play Store bira isin geessu. Linkii duratti ani isinii maxxansan linkii bira dhaqxu jechuudha. Fakkeenya mee linkicha biraa dhaqu. Obboleessa kiyya tokkoof ergee ture. Linkicha bira dhaqxu linkuma kana idduma kana tuqxu. Linkuma kana jechuudha. Yookiin immoo descriptionii YouTube kiyyaa jala ni argattu jechuudha. Descriptionii akkamitti akka baafattan illee isinitti agarsiisa. Kun haala kanaan isinii dhufa. Erga akkatti isinii dhufe booda Play Store kan jedhu kana filattu. Play Store kan jedhu kana filattanii kallattumaan garam isin fide jechuudha. Gara Play Storeetti isin geessa jechuudha. Kun haala kanaan redirect godhee isin geessa. Asitti isiniin maal isiniin jedha? Install isiniin jedha. Haala saniin buufattu jechuudha. Descriptionii YouTube jala akkamitti akka buufattan Harboor irra ni seentu viidiyoo kan jedhu ni tuqxu. Fakkeenya inni sun osoo isa kana taate linkicha eessaa argadhaa jettan viidiyoo kana gad tuqxu jechuudha. Viidiyicha erga gad tuqxanii booda dhiifama beeksisa waan ta'eef na jeeqee san booda eessatti argadhaa jettan kunoo viidiyichuma jala iddoo kana jechuudha. Isii xiqqoo moor jettu kana tuqxu. Erga moor ka jedhu tuqxanii booda liinkii akkanaa tokkotti dhuftan jechuudha. Liinkii akkanaa tokkotti dhuftanii ka Omega liinkii akkasitti buufattan. Jalqaba maal gootu viidiyoo Omega jedhu barbaaddu. Viidiyoo Omega jedhu kan irratti dalage as keessa ni barbaaddu jechuudha. Iddoo viidiyoo jedhu tuqxanii akkatti barbaaddu jalqaba kana irratti isinii dhufa.
Erga dhufee booda viidicha gad tuqxu. Erga viidicha akkatti gad tuqxanii booda iddoo moor jettu tana tuquudhaan maal gootanii kallattiin moorii xiqqoo tana tuquudhaan kallattiin akkatti liinkii baafattan jechuudha. Horaa bulaa deebanaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Omeegaa wajjin turtii gaarii Arbor Miidiyaa waan filattanii dhuftaniif ulfaadhaa isin jedha. Nagaa keessa oolaa.